kobliiti asumaan raajuu wajjinis xiqqashoo keessummaa jaalalaa artii Oromoo keessatti nama qooda guddaa qabu nama jabaadha. Ni beektanii qoflaan bareedaa ogayyuu qoflaa gora du'aadaa nama jeesni sirbeedha. Foloo godhaa jeetuun isin gaafadhu akka isin ta'uun hin beekaa sirbisaa hedduu jira. Jimmaafis ka sirbee jira. Akkasuma ka Harargees jira. Mara isaanis ni sirbee jira. Foloo godhaati raajuu guddisaanis dhaamsa kiyyaa. Akkasi qabadhaa amma immoo namni filachiifnu Maammadoodha jechuudha. Maammadoo nagaa. Maammadoo qabrii cabsee dhufee miti. Dhageessanii? Saniifuu Maammadoon taraa tana keessatti. Sooree nan fidaa qola. Sheerra godha. Mee jiraan sooree? Sooree sabate kalee gisee naatti baate maaliif? Sooratti irra sheer godha. Sooratti nama fidee dhufte nama filatu shimbira. Magaalee jarjari nagaa sirraa naa qabe otunaa wajjin goeja. Namni filatuu dandeessan raajuuni akkasuma gaa warri mana sargii keessa warroo artistoonni dhabamu hin sodaatinaa warri dhuftan wanni beekuu qabdan artistii uuma jirtu isin jiraa yoo janjanaan keessa nutti tole kilaasikaalitti as fudhanneeti isiniif zanaafataa isin goonaa jechuudha. Sooratti irratti ishee godhaadha. Amma har'a kiyyaadhaaf carraa kanadha. Kiyyaa nama artii dalagaa baaliyaa keefaa wajjin ni beektan jeetii yaada baga nagaan dhufte har'a isaaf jaartii barbaannaa jechuudha. Ashama kiyyaa. Akka fidagaa bro. Fayyaa bro kiyyaa. Aboo kam. Baga nagaan dhufte karaa sagantaa uuda jaalala sinjaa welcome sinjanne jira irra deebi'uudha. Galatoon bro ibsaati akkam nagaami fa. Fayyaa akkasuma nu iddutti manguddoo artiidhaan raajuu nu iddutti argama isaanis wal dubbisin. Raajuu kenna kam fayyaadha. Fayyaadha alhamdulillah. Baga jiraattu boleessa kee. Okay. Aya. Hayyamamaa taasisan kana diraamaa kana hojjetan waluudhaaf dhufuu keetiif galatoomii. Har'a koo qabu maal? Hayyamamaa taasisan. Maarra koo qabu. Ni qoosadhaan. Qoosadhaan. Okay. Qoosadhaan maarra koo qabu. Okay. Maqaa kee ka dhugaa. Garuu jaartii qaba. Fayyaa akkas ta'uu Faaxin nagaruun darkoon qaba. maarra koo qabu. Ishi maqaa kee ka dhugaa. Kiyyaa Hussein. Kiyyaa Hussein. Jaartii kaayyatti jaartii. Ilaa ilaa. Garuu qabaachuu shakkiidha bara kiyyaa. Ay rakkoon qabu niin qaba maarra. Niin qaba baru jaasti yaani wanni taphumaa mire maarra koo. Umriin kiyya 21. 21. Ishi dhalataa eessaati? Baale. Iyya Baalee daate. Dhugumatti eessa? Maal? Dhugaa himigaa kana faana. Dhugaa baale. Okay. Baaleedha. Eessa jiraattan? Keenya? Maaliif akka Booranatti taasiftere? Guddina Booranaa keessa guddadde. Okay. Achitti guddanne. Tooman kee silaa nama fuudhee qabu. Tooman kee qaramoo deema. Tooman kee qaramoo deema. Qaraadha moo? Bismillaahi rahmaani rahim. Akka ajaa'ibatti. Tooman kee ariitiin isaa ni saffisamoo suuta. Tooma Tooman kee ariitiin isaa saffisni isaa suuta moo ogo deemu? maali wanni sun qara? Tooman kee hoga deemu suuta deema moo saffisaan deema? Isi tooman suni Toomeen mooyyeetti kan seenu sun. oh
سونجا ميديا اوكي ماشي خب انت قطر ميك 42 فرتا ميلا إيه. اتي او ام قبنا أكمل أوار أكمل بسم الله very high كبر جرا كمال اوكي فاتي كم بربات فاتي لال كشتي تيوقع تديم دوان أتديم تفكات وقعت دي تميكابي دبل اوكي تميكابي دبل اوكي قالوا لي متي فردو لي متي مكاكلنيا جدو غليس دوغاليس اوكي ديريني سيلن أكاسما جدو غليس تاو قبتي اوكي كيلو انت كيلو 40 كيلو كيا 74 أكاس بربات مية فو تدني كان جيجي مو تنجيجين دنيتي مالي تنجي أوه أبغى تنجيكي ويا ديس تجي سون تنجيجين موين تا تتومم تموتن تتوممين مالي وني سون موين تا تتومم تموتن تتوممين موي اتي توما بيتا إيه لا هذا رسول الله أبغى جول جاست يو تو ممتلي راكونغو كونكا ايغا 00 بربادته ولا جنك تاجيتي no بودا akka shay roobeti rabshaa sirra nurra ndaabin qabeentoota fi hordoftoota keenyaa namni nuti argitan kuni kiyyaa Hussein umriin isaa waggaa 20 takka kan dhalate baalee kan jiraattu keenya mooyyeen isaa qara o'aadha tempereechar isaa haa ta'u kiiloon isaa kiiloo 74 haaluma kana wal qabatee kopheen isaa quxura 42 warroonni ni taanaa fi kan inni barbaadu sanii jiru inni immoo akkasuma faatee nyaadhamtus nyaadhamu baatu rakkoo hin qabu garuu maacallaa haa qabaattu keessa fuu irra caalchisee USA Australia Canada yoo ta'e filatamtuudha yaada jiru dhiyeessa haaluma kana wal qabatee waan isin beekuu qabdan warri kana keessatti meekaappii sakkan dibannee jaa quxura 42 barreessa quxura 42 kopheessa miilan barbaada faatoochiin quxura 42 dhuftanii viidiyoo banachuu qabdan isiniif hollisama walleen isiniif banama zanaa fataa keessa hojjetan akka ajaa'ibatti namni inni filatee hojjechuu kana ifirra murteessitee filatamuu qaba jara kana keessa seenetin artistiin keenya raajuunis shanuu duudhaa shaashambaa haanu godhu aruusa ajaa'ibaatiin godhayoo kattee murteessu taate viidiyoo tee badhadhuutee kottu seene as dhuftee immoo osoo viidiyoon bananne rabshaan irra akka hin dhaabne dhaamsa kiyyaa qabadha akkasumatti. Okay. Amarra eegala saayee. Arsii loof. Hi. Hi. Baga nagaan dhufte. Bani sabboontu. Sabboontu Oromoo bantu. Sabboontu. Namni tokko sabboontuu buusuuf hin deema. Seeraa miti gaa'e. Okay, namni lama galcheetu jira. Hawwaniif manguddoo asiiban ijoollee shamarran jawwi gaammaan tana kiyyaa Hena? Hello. Bana video. Salam alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Video bani sinjener. Durre. Hena amde video atis. Arabat naat mala kato wa menno kun bayu.
Itu debat merah jarul kalau mungkin. ناير ابسا ناير Nah ergi. Si ergetin jiran miyo. Alla du jirta ho buyatis. Bilo gora tanas. Oko shinga buti. O akuma bana tenin busi abo shit of shit. Fainan imbanto ati video. بنات انت رابر من الدبو Mulla tu save godi. Okay. Namni amma sentan kun direct video bane. Sana chitti mo gadda si darb. Direct video bane. Namni sentu direct video bane. إبسا مال فاتي تقولتي كان براون جرو أيني نقول في الفلاش Kan biraan jiru. دينا لما قامنا كوار جانجروان Yaa dhiira tokko filatu fiidar nam jaha keessaa dhiira tokko filatu deema kaan artistiidha nu follisaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa kun sagantaa uuda jaalalaati kallattiin argamtanii namni filachuuf asitti argamu kiyyaa Hussein Jaamaa itti aansuudhaan immoo Saayee Dubaree Qashtii Siifaan akkasuma Qashtii Najaat Qashtii Arsii Loobis Qashtii Feenaan Ooroo Qashtii Zemu Oro iddootti argamanii jahataniiti kiyyaan gamanaan akkatti marsanii nama jahanii keessaa filatuu deema badhisuuf yaanaa jechuun amma filannoon kiyyaa eegalamuuf takka lama sadii kiyyaa nama jedhaa wadhuuti laaliin jiranaan jedhi. Takka si harkaa baafatte oduma ati. أنا أنت وفلان بيك Okay, laaltee kiyyaa. Muutirraa kaafadhu. Irra deebis ammaa sun irra deebis. Qoy amma laaluu malee waan biraa booda filta. Laaltee? Achi jedhiin achi. Xiqqasho. Okay. Okay. Nama lama filatta. Nama lameen san keessaa gingilchina sirriitti. Eeshi. Oh hayyee. Hayyee dhiqochisi. Hin mul'anne eeshi. Bara ganuma mul'istii bara ganumaa bara. Hin taatu bara. Ati qochisi jedhiin. Ganumaa bara. Hiixee natti ni mul'atti. Hayyee wanni akkan gadi jedhani kaamera akkan gadi godhani. Hin godhan. Gana. Oh hayyee. Feenaan. اوه تعيشوا تنزل Ana kooka. Eeshi. Okay. وإيشان كل مباراه دي كان بلاد جوادوش Zeenuu Ooroo. Zeenu. Mul'atu si. Ishiin hin mul'atu. Akkamitti mul'ata? شبكة ست Shabakaa isheettu qabe yaaba. Anatti hin mul'attu. Okay, jara kana shanin keessa nama lama filachuu dandeessa. Nama lama sii qorachuu hin danda'a. Sanuu qorannoo ati muut godhattee an qoradhu qofa irratti. Ardaa nam lama tiviitti irraa jiraa biyyarra. Itti naadir nam lamaan. Nam tokko qofa abbanaadha. Nam tokkichi sunuu hin jiru bakka. Abboo itti naadir rabbi adiiti amma nam garii as keessa tokko fedhe nam. Itti naadir. تدابني في نفسها Maalin sii dabala? Okay, sii dabala. Nama lameen sana. ركني والله Eessaan sii dabala ree? Hin dhabde. Dhabeetiin jira. Abboo barreessaa jedhi. Ta'an neetwoorkii tunis hin daleeddu. Tana nan baasaa kun neetwoorkiin. Sun hin taane ba. كومنتي جرى ستيفاني في الدوشين جرى Siifan naa galchi siifan kat ka'eetu. كيف سيف Siifan kat ما ka'eetu. سيفان Siifan kat ka'eetu akka jiru. Achi jala qortee jirta. Amma takka bira argee takka qoy. Oh hayyee. Tana laalteemi? Tam. Amma si aannan fideemi tan.
Achi qabdi. لا 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 يلا Meemeen. يلا يلا عليه Ibsaa يلا Oh. ibsaa tokkumatti kenni barnaate amma kan Mamadoo nu fidi isa dubbitee akka waggaa fayyaa. Okay, siifan sin fudhachiisa. Amma kanaarra jaarsa argadu malee hin bawaa. Abshir sin fudhachiisa bakka carraan keetti sii godha boodar yoo filatamuu baatte. Kun qote itti naa guureedha fi innas keessaa jaarsaa hin qannaan abaaramaa wayii. Ramaan dhufte artistiin hin taatu lakki. Hin taatu isheen hin taatu. Artistiin hin taatu lakki baasa. لا اله الا الله محمد رسول الله هاي يلا يلا على ارتستي ليه يلا علي Hin taatu artistiin. Hai. Callisaa jiraan callisaa Ayyee. hin ijinaati. Amma eenyu filatte keessa? Nama sadii. اما لم لم في الدبي Nam lameen keessaa ganaa bara achi baafnaa bara. او لما رنك غنا فيلنا Ganaa filatta lameen. او هي اما سيفن وبوسوني في سيفن 3 4 30 في فينن اورو تنا ام بي ور كان شوفا جيس Kam jettisi? انت الوبو فكاتولا Siifan okay siifan. انت الفينن اورو تسنا ليلا Feenaan Oroo. ايه Jarra kaan nagaatti. Ajana fi hojjechuun. Jarra kaan nagaatti bakka. Raajuu. Raajuun neetworkiin qabee jira. Yoo si baase neetworkiin hin deebi'u. Ya, bisa. Neetworkii kee akka waan qabeen fakkaata. Akkuma gartu gaam kiyyaan jara kana lameen walitti hambifatee. Sadii filate tokko jala badde. Lama filate lama. Lameen keessaa gan. Okay. Siifan. Wayye. Akkam nagaa. Nagaa gallisa rabbii. Baga carraa kanaan sigee marsaa lammaffaa baga dabarte marsaa duraarratti baga dabarte marsaa sadii jira tapha kanaan siima sadii jira. Marsaan itti aantu tan janjana irratti shillimaata qabdii sun kannaa hedduu qabdii jechuudha. Eebanne isarratti gobaziidhaan. Okay. Marsaa kanatti yaada barsu. Anama gaafii si gaafadha. سلمت جوزيا Afnaan. Jaarsi kee. Jaarsi kee. Yoo inni boo'u jiraate akkamitti boocha wajjin? Sì, io una chima na kuffisa, io ni se na marsa malingora. Akimu nkamamu fakkeessuun. Fakkeessuu ni qabda. Fakkeessuun hin danda'a? Okay. Jaarsi kiyya yoo inni boo'e. Kaadidus qabadha jedhama. Yaa, annu waliin hin boo'u akka inni hin boonye waan isa gammachiisu. Nama asirratti wanni godheeti itti kaatame lolii nu garsiisi. Jaarsi kee nama asirratti chik godheeti itti kaata. Lolii nu garsiise. Bilbilaan jana moo Akkanumatti waa biraa godhe? akkanumatti odoo nan jiru akkamiin irratti maarra jetteetu. Yaa, yoo inni anarratti jaallate dhugaa dubbachuudhaaf yoo inni tooree mooru waan deemee sadaffaa fafanatti fidu isa inni dura balleessa dhiifama godhee fi akka inni lammaffachaa hin deebine nan gorfadha jaalala. Okay. Okay. Aartii garsiisee Saaraa jaatata. lolii garsiisanii gaafa dhiyootaan diddee loluu ni jettee. Yaa ani sitti maan jira kaan lolu yoo lolee moor sadaffaa fafanaa fidee dhufa bartee guuree fida. Kanaaf an jaalalaan isa inni dura balleessee dhiifama godheen akka inni lammaffaan baane jaalalaan hin qabadha jechuudha. Ittiin hin lolu. Okay. Feenaan amma qophaa'e. Akka inni hin taane. Okay. Galatoon. Carraa gaarii si hawwa. I hope na filata. Feenaan akkam nagaa as bahe carraa bakka nagaan dhufte obbo Dees bahe. Baga nagaan reeda. Yoo inni si filate maaltu sitti dhaga'ama?
Yoo inni na filate moo gammachuu. Gammachuu akkam? Amma akkami si fudhata ree Na gammachiisa ree isa argachuudhaaf. Okay. Asii qimee akkatti viidiyoo hundeessini. Mee takka naa hofliyoo siin jee jaarsa kee. Akka tokko fal. Sirriitti hofdan. Ganta akka hofaltaa. Qalbeetiin jiraar. Mee hofliif. Banne. Maal akkamish? Akka Laga tasaa qofleen. Bashoo akka aannan dhabdee aannan duraa fuudhanii tokkotti qabate. Okay. Isin lameenuu carraa gaarii isin hawwaa bineensiti jedha geesse. Ibsaamee qaama guutuu barsiisanii akkan gam kan akkan. Maaltu qaama guutuun nageen obboleessa khayya. Seerri mana khayyaatti aan asuma waliin nama dhaalchisa. Gaabba. Lubbumaa oli. Marmumaa. Ayyee. Jechuun gaarii. Ayyee. Amma eenyu si wajjin jira kana keessa? Eessa jiran isaan? Kan kokkoo gaafiitu waan Gaafatte? Bakka jiranis filadhu. Musiituma filadhu. Eegasiin si gaafadha. Amma kan raajaa qabu katti wajjin dorgomtuun barbaadan malee obboleessa kan ifaa. Namni akkeessa nama 170 follow si godhe ilaammatti. Ayyee. Isi yeroo warri fi siifan jedhanii warri waanaa fuudhamoo isinii fuudhu siifan ayyee haa taatume. Wayyoo lafa dhabetu. Namni nama gaarii isa fuula ilaale beeka. Kanaaf si filataa jiru. Oromoon si jaallata bartee. Isin jaallata moo Siifan jedhanii siifan haa taatu. Feenaan ni filatta ishee. Machaan ajjeesaa. Feenaan ni filatta. Gabbutee hin deemini jala sheer koppilinkii godhi ni filattaati. Maaliif namni lammaffaa bee ni filata. Seera mana kanaati. Wayyoo. Wow, komantii bakka siifan baay'ee jira ishee jaalatoomaa ishee. Sooree weelkaan baga nagaan dhufte. Haati sin qeebsi dhuftee jirti. Nudutti argamti. Asumaan kallattiirra jirra waan ta'eef haadha sinqee yoo dandeesse as baateeti daawwatta jara kana lamee walitti siifan maqaa kee kadhugaa. Maqaan koo dhugaa siifaniidhu. Siifan eenyu? Siifan Siraaj. Siifan Siraaj. Sagalee kiyya jira ibsa. Jira. Ayyee. Okay. Kan amma nutti damee ol beekuni haadha sinqeeti murtii kaniti gaafii gaafatti akkasi beekaa ni beektanii namni mana kanaaf haaraa hin ta'in jeeti yaada haa ta'u garuu siifan Siraajii fi Kiyyaa Hussein wal filatanii jiranii artistii nuti argamaa raajuunis ol harkifnaa yoo janjanaan keessan parsantii 100 cufee wallee bareedduu isinii baha isinii foollifamaa shaashambaa jettan kanatti aansuudhaan immoo siifan Siraaj dhalattuu eessaati? Jimma. Jimma. Eessa jiraatta? Yoo na didee gaafii isaa keessatti eddeen filate miti yaani? Nayi. Diduun danda'u mi ammaan booda? Gaafii dabree barama janjanaa qofa sila fikir bichaa namni taa'u. Ani biyya Niizerlaandiin jiraadha. Niizerlaand. Awurooppaa Hordoftoota keenya seera waan ta'eef si gaafachuun dirqama waan ta'eef wallaalleetii miti okay siifan. Nan qabu seera mana keetiin nan kabaja. Kiyyaa Hussein Baaleerraa siifan Siraaj Jimmaarraa kan isaan irratti taphachuu yaalan immoo Niizerlaandii fi Keenyaaf taphatanii mee warri Jimmaa fi warri Baalee jaalala akkamiin wajji haasawaa jaalala ni beekanii yoo Baaleef Jimma walitti finnee bultiin tun ni taati moo hin taatu ni diigamti moo hin diigamu uummanni kun wajjin buluu haasawa isaanirraa waan hubattan qabdan kun carraa keessanii walitti isin gadhiifnaa okay jalqaba irratti Baalee filate waan ta'eef Kiyyaa dawwaliif siifanii dawwaliitii cabsadhu. Ayyee. Jana. Jana. Akka ajaa'ibaatti malee. Hello Sifiye. Wayyee bareeda akkoo.
akkami gaafa yaada jirtaa? Jirtaati. Nagaadhaan galta rabbi. Jira alhamdulillah. Bareedduu tiyyaa. Wayyee sabboona kiyyaa. Na jalaa badde kaa. Ati bar ruuzii tiyyaa bar. Bara ati ruuza tiyyaa bar. Tummochi kina kiyya bannaadha. Wal malee jiraachuu hin dandeenye. Ayyee chaayi tiyya. Boontuu tiyya. Qashxii tiyya. Buddeena tiyya. Marqa tiyya. Jana akka kan Oromootti na jedhan ishee Oromoo qulqulluudha. Maaluma si haa ta'ume? Akkamiin jedhaa akkoo bareedaa kiyya chookoleetii kiyyaati kun. Baay'ee bareeda kalarii bareedaa isaa qabdaa. Sagaleen kee bareedaa. Sabboonummaa qabdaa. Hedduu nama hawwata. Namni marti namas hawwudha. Galatoo marqa tiyya. Buddeena tiyya Garuu galatoo. nama hunda keessaa akkamitti na filatta? Baay'ee waan bareedduuf ammas amalli kan kee waan natti tolee fi dubbiin kee waan natti toleef si filadhe. Hedduu galatu. Anillee si ilaalee hedduu nama qas jettee haasoftudha. An dhiira taragaagaa waan jaalladhu na filachuu keetiif hedduu gammadeera. Galatoomi buddeena tiyya galatoomi. Baay'ee si jaalladhaa. Baay'ee si kabajaa. Mee yuggaa si fuudhe maal naa taate minaay? Maal naa taatume? Yeroo wal fuudhan maal naa taataa osoo hin taane waliif ta'uudha. Araafatti tokko taanee jiraachuudha. Wal fuunee jennaan tokkodha nuti. Qaama keenyatti adda malee anaaf nama tokko taanee jechuudha. Kanaaf wanti an ta'u martiyyuu wanti an godhu martiyyuu siifidha. An si gammachiisuu fi kan hin jiraadhu yoomiyyuu. Thank you so much galatoomba. Baay'ee si jaalladhaa. Baay'ee si kabajaa. Wanta addunyaa tanarra jiru hunda siifan ta'a. Haga lubbuun tiyyaan jiru jechuu barbaade qashxii tiyyaa. Hedduu galatoomna. Anillee akkasuma. Akkana jedhame. Kaarruudha baay'ee. Kaarruu bareedaa Kaarruu isaan qabu. tattuubaa. Kaarruu jaalladhaa? Daa'imni keenyas amma yoo dhalatte fara akkasii kaarruu qabachuudha. Akkana jedhame boqota lala. Boqota. Gulaattii wayiin qabaatee waa bareedduu siin qabaatee baay'ee. Anillee niin qaba. Banne kalarii ajaa'ibaa ishee daa'imni nurraa dhalatu. Maammadii keenya gaafa dhalate akkuma kiyyaaf kan keetitti bareedaa jechuudha. Asiin dhooqa qaba. Kaarruu qaba. Akka kiyyaaf keetii bareedaa. Sabboonummaas. Sabboonaaf ijoolleen keenya jalqabaa maqaa isaa maal jennee moggaafanna gaafa argan. Maammati. An filachuu hin danda'u? Yoo dubra taate ni filatte. Yoo dhiira taate immoo maammati. Yoo durba taate ati moggaas. Yoo dhiira ta'e garuu waan filate gaarii. Okay, sadiin daa baay'ee. An sadii da'uu hawwitiidha. Dhiira filattaa? Sadiin da'an eddeechi durba tokkoo fi dhiira lama da'a. So an dhiira tokkittiin moggaasa ati lama situ moggaasa. Ati abbaa manaa waan taateef dhiira lama situ moggaasa jechuudha. Dhiira tokkocha dubartii lamaan nama moggaasa miti? Dubartiin tokkoffaan yoo dubartii taate faaxiyyee. Lammaffaan ammoo kadijjiyee. Yoo dhiira taate ammoo simba miti? Sadiin siidaa dhiira tokkoon aceetti moggaafadha. Acee waan jaalladhu. Ni ta'a bareeda. Ibsaa waan hin geenneesi. Jaraayyuu ta'e mitiire qabnu dhaabuu dhiibsanii. Mee eenyu akka irra janaa murteessaa haati sinqeetii wajjin nutis gaafiif deebii goona. Kabajattuu haadha sinqee baga nagaan turte duraan dursee viidiyoon ba'uunis sadarkaa haaruu barbaaddi. Isaan maatii ta'aniiru irratti jinjanaa darbanii jiru. Yaa darbanii jiranii.
ta'ullee garuu Dhagaa bakka wajji galle baay'ee. wanni manni murteessu nuun alaa beekte an eenyu caala yoo isin jeesi gaafadha eenyuuf kan itti carraa kan. Obviously dhiiratu caala. Okay. Dhiiratu caala. Namni as keessa jirtan hundi keessan salaamu alaikum akkam jirtu. Sorry I'm late. Hundi keessanuu akkama ashama jedhee jira. Yaa galatoomne tulleen. Sooretti akkami nagaa fayyaadha. Nagaadha akkam jirta? Alhamdulillah. Baga jiraatti. Atis Hundi bakka jiraatti yoo. Mucayyoo bareedaa qabattee jirta. Sifaa. Aadman kiyya. Mee mana murtee baay'ee bareeda. Garuu yoo kanneen naan jettu siifaniif hin kanna maaliif beektaa haasawa ishiin haasottu haasawa aynaa dhugaa tokko garte akka isaa osoo hin ta'in waan dhugaa dubbatti fakkaatte haasawa ishiin hin dubbattu ilmoon ati maqaa moggaase jennaan ati abbaa manaa waan taateef carraa siif hin kanna atummaan bakka jettee kadhalaadhaati ogoyettu haasawni sun keessatti akka isaa qishinaan qabu waan qishinaa takka hin qabu waan dhugaa takka sottee fakkaatti. Anggaru mana. Saat wani duga kooti ada. So kawan aja dugara tunda ante fi. Wallah. Ya dugume. Guriran godri kaif sa duga. Ya bo asoman se mi tu bago won dugan se ya bo. Ah. Mani. Sorry mani percentage jata mi takkan iram moeja. Percentage. Moi satu moi garu ishe hedduun dinqisiifadhe because abbaa manaa ishee dursite waan hundarratti. Yaa. Silaanan galatoom sin jenna. Percentii 29 ishiidhaaf kenname warroonni hin filannu ja'an percentii 10 warroonni nuun taane yaada joos namni kun aynuma hedduu beekatu amma asirraa janjanaan kana audiitti naa ta'e hin jiran amma because dasna jee jira. Galatooma alfaadhu. Baay'ee yeroo jalqabaatiif proogiraamii kana dhufa malee akka ajaa'ibaatti siif jana jennuun hin danda'an ture. Haa ta'u garuu persentaan wani ta'e waan xiqqoo ta'eef artistii jaalalaa fi kabajamaa obbo Raajuu Star yoo sagalee bahuu dandeesse viidiyoo bahuu dandeesse mee wallee takka jara kanaaf yoo irra nu kaa'uu dandeesse irra kaa'e achumaan immoo artistii Raajuu Star foloo gochuun dagatina abbaa kofli haala silqeetis akkasuma keekiyyaa isaa moo'e waan ta'eef foloo 500 kannaa fi namni 500 jechuudha namni 300 gootanii jirtan namni 200 irratti daa fi kiyyaadhaa fi siifan foloon arganne garuu manni persentiin manni murteessee kuma fooyi keessaa nama 10 qofaattu hin ta'uun jeef sirbi tokko irra kaamuuf affeeramtee jirti asuma keessatti dhaggeeffatte ishiinis kiyyaadhaaf ከየትኛውም የሙስሊም አንደበት ማይጠፋ አንድ sanaaf malee anaa miti. Ibsa. Flow na guddiin jaartii diya. Siifaniif kan ta'e foloo. Okay. Foloo qofaati kun abbaa mana kiyyaa mammaan booda. Dabarsee siifaniif kanneen jaa nuti siif duutanatti argamna.